Qala manuu. Oh, in dheeressu. Ani gaaffii ijoollee as keessa jiraniif qabu. Yeroo hangaasaan faa gabbaanii uummata kiristiyaanaa arrabsaa turan miishinarii jedhanii waggaa meeqa guutuu yeroo dubbachaa turani uummanni kun amantii islaamaa maduwwaa xabaqaa ta'anii dhufan moo yeroo sana maan dubban maaliif hin dubbanne yeroo sana eessa turan yeroo inni wallaggaa arrabsaa ture waggaa meeqa guutuu gabba'ee wallagga shanee maaloo jedhee maqaa meeqa laatee yeroo inni dubbachaa ture eessa turan Oromoo diiga kaleessan diigu ture yeroo isaanii wallaggaa arrabsaa turan waggaa meeqa yeroo isaan wallaggaa arrabsani Oromoon hin diigamu ture wallaggan diigu ture yeroo Kamaal Galchuun loli balleessi wallagga jedhee itti ka'e yeroo hudduutti muka kaa'an jedhee Jawaar Mahammad yeroo sana eessa turan Oromoon diigu ture yeroo sana maa amma konsernii isaan godhe Oromoon isaan duwwaadha moo isaan xabaqaa amantaa musliimaa bakka bu'aniitu kan isaan dubbachaa jiran moo namichicha kana irratti kan hundi kun duulee ba'ee yeroo sana eessa baasaanii turan maal abbaa ishee hojjechaa turte yeroo sana gabbaatee okay pirootestaantii hangaasa hin tuqin jettee yeroo sana maan dubbanne dhuguma utumoo konsernii Oromoof qabditee sobduudha kun kosii tolitti nammitee tasiiti odeessiti maa yeroo sana dubban eessa turtan yeroo hangaasaan arrabsaa ture yeroo Jawaar Mahammad uummata wallaggaa arrabsaa ture yeroo harka walitti rukuchaa turtan dhuguma waa'ee Oromoo konsernii gootaniitu amma namichichi kun asii waa ta'e dubbatee fi hundi keessan akka wal jiigessaa yaatanii asiitii iyyitu eessa turtan gaaffiin isinii qabu eessa turtan dhuguma hangaasa maaliif wallaggaa arrabsita jedhattanii yeroo sana maan gaafan maan dubbanne yeroo sana sobduu hattuudha isin hundi keessan as keessa kan jirtan hattoota amantaa islaama amantaa liqeeffatteetu arabarraati kiristaanni nuunis liqeeffanneetu situ uume miti amantaa koo ofin du'a maal duuta taa'ii gadi amantaa kee namarraatii fudhatte akkuma kiristaanaa akkuma amantaa abbaa barbaade maal abbaa kee iyyita maal goonaanii maal goonaan maal goota maal iyyita maa inni oduu amma kana kan barbaachisiiseef maaliif namichichi kun yeroo inni gabbee saree jedhee namichicha arrabsu taa'ee ilaaluu qaba ture Oromoo diiga yoo ta'e yeroo sana yeroo hangaasaan gabbee waggaa meeqa kiristaana arrabsaa ture maan dubbanne konsernii gootan taana akkas goonaan akka wal dhiigessaa wal duukaa yaa'uu dhiisaati pooyintii waan qabu dubbadha waan pooyintii kanadha kana balleessine jedhaati dubbadha yeroo sana pooyintii waan hin qabne ofuma amantaa islaamaa tuqamee akkas taane amantiin tuqamuun sirriidhaa miti obboleessa ergamaan rabbii akkamitti arrabsama namichi sareedha saree jaamee arrabsamuun sirriidha namicha arrabsuun waan pooyintii qabu haasa'e nama tokko barinni waa gochuun nuti amantaan teenya oromummaa waan tokko gochuun dandeessan biliimmi isin hin beekan hunda keessanuu waanuma tokko gochuun dandeessan maali eewutu iqalladhuu isin islaamatti tuqame jettaniitu Oromoo sakaan balleessuufiire Oromoonni kaanii yoo waa ta'e dubbate waa'ee kiristaanaa si waan barbaadan dubbattanii arrabsitu wallaggi kiristaanadhaa baduu qabdi isaantu qabsoo Oromoo dudduubatti hambisee gala malee waa meeqaa softu waan kosi isin dhaggeeffan ilaa waggaa meeqa guutuu ilaa amma funyaaniin na ba'utti isin dhaggeeffan sinas ra'aata godhadhaa ta'a Oromoo tokkummaa Oromoo barbaadda waa'ee islaamaa siin qabaqaa miti ati amantaa islaamaaf arabarraa fudhatte nuun immoo adiirraa fudhanne okay liqiidha kan fudhanne nuun waaqeffataa irratti oollalte siin si duukaa ta'ee haasa'uu nan danda'a waaqeffataa tuqe yoo jette kan kanaan achi anga gurbaan kun intini jedhee eewni mucaan kaleessa dubbate kana isarratti duuluuf hundi keessan kun
yaatanii kan dhuftani sir'aata godhadhaa taa tasgabbaa nama meeqa jira achis inni isaanii irratti duuluuf kaatan nama meeqa jira sir'aata godhadhaa kabaja godhadhaa zimmettanii akkuma wal diigessaa namni tokko yaa'ee wal duukaa akka yeeyyii yaatanii dhufina sir'aat poointii qabaadhaa amantaa islaamaatu bilbila kun immoo saatii amma gaanelaa kanarratti poointii qabaadhaa hundi keessanii waa'ee Oromoof konsernii gootan eeggateeti waa'ee Oromoo haasaa malee amantaan kun tuqame islaamii tuqame gadi malee tuqame maal tuqame